oduun Israa'el Somalilandeef beekamtii kennuu ishee dhagaamee sa'aatii 24 osoo hin guutiin Gaanfa Afriikaa akka dambalii galaanaa raafamaa jira. Tel Aviv waajjira muummicha ministeera Israa'el keessatti Benyamin Netanyahuun waraqaa seena-qabeessa tokko mallatteesse. Waraqaan sun Somaliland biyya birmadummaa qabdudha jedha. Afrikaan ammaa dirree taphaa noota gurguddoo taatee jirti. Mootummaan Somaaliyaa kun weeraraa Israa'el fi Somaliland birmadummaa keenya sarban jettee akeekkachiiftee jirti. Soomaaliyaan michoota ishee Turkii fi Masriif waamicha taasisti. Haaluma wal fakkaatuun Hamas hariiroo dippiloomaasii Israa'el fi Somaliland kanarratti iccitii Jabaa saaxiluun Gaanfa Afriikaa akeekkachiisee jira. Amma Gaanfa Afriikaa bakka lamatti hiriiruuf deema. Tokko garee Israa'el Somaliland tarii Itoophiyaa fi United Arab Emirates kan hammatudha. Gareen lammaffaan Somaaliyaa, Turkii, Masrii tarii Eertiraa kan of keessatti qabatudha. Kun waraana bakka bu'iinsaa hamaa naannoo keenyatti fiduu danda'a. Nutis dhimma kanarratti iccitii bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Israa'el naannoo kana dhufuun ishee dantaa Itoophiyaa ni tuqa. Israa'el fi Masriin hariiroo qabu. Israa'el Somaliland keessatti teessee Masriin karaa Israa'el dhuftee dhaabbayyaa irratti dhiibbaa gochuu dandeessi kan jedhu afin bal'aa ka'aa jira. Kanaan booda Gaanfa Afriikaa nagaa hin argatu. Dooniiwwan basaasaa Mossad, dooniiwwan Turkii fi dooniiwwan Masrii Galaana Diimaa irratti wal eegu. Itoophiyaan carraa kana fayyadamtee ulaa galaanaa argatti moo abidda kana gidduutti gubatti. Nutis bal'ina isaa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatina. Haga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Har'a Gaanfa Afriikaa lafti seenaa fi lafti dhiigaa oduu tasaafii suukanneessaa tokkoon dammaqxee jirti. Oduun kun oduu waraanaa miti. Garuu waraana caalaa humna qabaa hidhee uummata miiliyoonaa murteessaa. Tel Aviv waajjira muummicha ministeera Israa'el keessatti Benyamin Netanyahuun waraqaa seena-qabeessa tokko mallatteesse. Waraqaan sun Somaliland biyya birmadummaa qabdu yookaan independent state dha jedha. Kana jechuun waggoota 34 Somaliland addunyaa kadhachaa turti. Maaloo nuti Somaaliyaarraa adda baaneerra mootummaa qabnaa nagaa qabnaa beekamtii nuuf kennaa jechuun iyyiti. Afrikaan gurratti cufattee Gamtaan Afriikaa seerri keenya daangaa koloneeffataa kan kabajuudha jechuun diddee. Dhagaroom Israa'el biyya weerartuu taatee biyyi Gazaa gubaa jirtu dhufuun ani beekamtii siif hin kennaa bakka isaa garuu michoo koo ta'uu qabdaa jetti. Kun gaa'ila dhiigaati. Israa'el Somalilandeef beekamtii kennite. Somaliland ammoo Israa'eliif lafa kenniti. Maaliif Israa'el Gaanfa Afriikaa barbaaddi? Iccitiin isaa Galaana Diimaadha. Israa'el jaalala uummata Somalilandeef qabduuf kana hin goone. Iccitiin isaa geopolitics yookaan siyaasa lafa teessumaadha. Yeroo kaartaa Gaanfa Afriikaa ilaallu Somaliland kan isheen jirtu ulaa Galaana Diimaa fi el-Mandeb irra teessi. el-Mandeb jechuun karra imimmaanii jechuudha. Dooniiwwan daldalaa addunyaa keessaa 40 karaa kana darbu. Israa'el waggoota lamaaf Husii Yamaniin dhiphachaa turte. Husiin galaana cufanii Israa'eliin hudhan. Kanaafuu Netanyahuun tarsiimoo haaraa baafate. Yoo Husiin karaa sanaan nu rukute ani immoo fuuldura isaanii Gaanfa Afriikaa Somaliland irraa qubadheen isaan hordofaa. Geessarra ta'in Yemen rukutaa jechaa jira. Kanaafidha ibsaa Netanyahu keessatti hoogganaa Mossad yookaan tika Israa'el David Bernaan galateeffadhaa kan inni jedheefi mee hubadhaa dhimma kanam kan fixate ministeera dhimma alaa miti Mossadidha. Kana jechuun hariiroon kun hariiroo basaasaa fi waraanaati jechuudha. Israa'el Somaliland keessatti buufata basaasaa fi buufata waraanaa ijaarrachuuf jirti. Atiin kun Itoophiyaaf maal jechuudha?
qarraamoo sodaam of keessaa qabaam. Asirratti dhimmi Itoophiyaa dhufaam oduun kun Finfinneef akkamitti ilaalamaam. Itoophiyaan waggaa tokko duraam Somaliland wajjin waliigaltee mallatteessuuf yaaltee turtiin. Galaana nuuf kennaa nuti immoo beekamtii isiniif kenninaam jettiin. Addunyaan hundiim keessattuu Somaaliyaa, Masrii fi Gamtaan Afriikaa Itoophiyaatti duulaniim kun seera cabsuudhaam jechuun Itoophiyaa dhiphisan. Har'a garuu Israa'el biyya humna qabduum biyya Ameerikaa taatiin dhuftee waanuma Itoophiyaa yaadde sanaam raawwattiin. Itoophiyaaf ergaa sodaachisaa qabaam. Israa'el naannoo kana dhufuun ishee dantaa Itoophiyaa ni tuqaam. Israa'elii fi Masriin hariiroo qabuun yoo Israa'el Somaliland keessa teessee Masriin karaa Israa'el dhuftee hidha Abbayyaa irratti dhiibbaa gochuu dandeessii kan jedhuun gaaffii bal'aa ka'aa jiraam. Moo Israa'elii fi Itoophiyaan wal ta'anii naannoo kana to'atuun wanti beekamu hin jiru. Dhugaan jiru garuu Gaanfa Afriikaa amma dirree taphaam humnoota gurguddoom addunyaa ta'ee jiraam. Raamaan kun Israa'el qofa miti. Duuba kanaam Imaaratii Arabaa fi Dolaada Tiraampitu jiraam. United Arab Emirates bara 2017 irraa eegalee magaalaa Berberaam Somaliland keessatti buufata waraanaa fi buufata daldalaa qabdi. United Arab Emirates hiriyaa Israa'elii fi hiriyaa Itoophiyaati. Kanaafuu xiinxaltoonni akkas jedhuun waliigalteen kun karoora guddaa United Arab Emirates fi Trump qopheessanidha. Trump waliigaltee Abrahaam nan babal'isaa jechuun kakatee kan ture yoo ta'u isaan Gaanfa Afriikaa irratti Itoophiyaa, Somaliland, Israa'el, United Arab Emirates walitti fiduun kellaa guddaa ijaaruu barbaaduun inni isaanii ammoo Iraan fi Chaayinaadha. Oduun kun Moqaadishoom Somaaliyaa yeroo ga'u biyya sanaam akka biddaatti bobeessee jira. Mootummaan Somaaliyaa kun weerara Israa'elii fi Somaliland birmadummaa keenya sarban jechuun iyyaam. Soomaaliyaan ammoo humna hin qabdu garuu michoota ishee Turkii fi Masriidha. Turkiin Soomaaliyaa keessatti buufata waraanaa qabdi. Masriin ammoo Itoophiyaa fi Israa'elin jibbiti. Kanaafuu Gaanfi Afriikaa bakka lamatti hiriiruuf deema. Gareen tokkoffaan Israa'el Somaliland tarii Itoophiyaa fi United Arab Emirates yoo ta'u gareen lammaffaan Soomaaliyaa, Turkii, Masrii tarii Eertiraa kan hammatu ta'a. Kun waraana bakka bu'iinsaa hamaa naannoo keenyatti fiduu kan danda'udha. Finfinneen teessoo Gamtaa Afriikaa ta'uu isheetiin dhimma kanarratti callisuun ishee ulfaataadha. Gamtaan Afriikaa seeraam daangaa koloneeffataa hin tuqinaa jedhu qabdi. Israa'el seera kana cabsitee jirti. Garuu Itoophiyaan dantaa ulaa galaanaa waan qabduuf Israa'elin balaaleffachuu dhiistee callisuu yookaan lafa jalaan deeggaruu filatti ta'a. Afriikaanonni hedduun keessattuu Afriikaa kibbaa warri Israa'elin jinoosaaydiidhaan himatan gocha kana ni mormu. Israa'el gazzaa fixxeetti ammoo Afriikaa qoqqooduuf dhuftee jechuun komatu. Laatiin kun Israa'el Somalilandeen beekamtii kennuun ishee qabsoo barootaaf ture jijjiiree jira. Somaliland amma biyya taateetti garuu gatiin ishee michummaa Israa'elidha. Kanaan booda Gaanfa Afriikaa nagaa hin argatu. Dooniiwwan basaasaa Mossad, dooniiwwan Turkii fi dooniiwwan Masrii Galaana Diimaa irratti wal eegu. Itoophiyaan carraa kana fayyadamtee ulaa galaanaa argatti moo biddaa kana gidduutti gubatti afiin jedhuun bal'inaan ka'aa jira. Wanti beekamu tokko qofa taphni Gaanfa Afriikaa jijjiiramee jira. Yeroo addunyaan Israa'el fi Somaliland hariiroo dippiloomaasii uuman jechuun gabaastu Hamas iccitii jabaa saaxilee jira. Ergaan Hamas yaa uummata keenya Israa'el isin ajjeesuu qofa miti isin qabdeem akka meeshaatti Gaanfa Afriikaatti gurguruuf waliigaltee mallatteessiteetti jedha. Benyamin Netanyahuun namichi Gazaam dhiigaan dhiqeessuun maaliif tasakee hiyyummaa Somalilandiif beekamtii kennee jaalalaa filataam gaaffii jedhuuf Hamas lakki jedha. Kun jaalala miti kun daldala jedha. Daldalli isaa maal seetan beekamtii fudhadhu uummata Gazaas immoo irraa fudhadhu. Hamas ibsa dallansuun baasin akka jedha. Mootummaan faashistii Netanyahu uummata keenya lafa dhaloota irraa buqqisee humnaan gara Somalilanditti qubachiisuu barbaada. Waliigalteen kun waliigaltee nagaa miti waliigaltee buqqisuuti. Hamas kun yakka sanyii balleessuuti. Uummata keenya biyya isaaniirraa buqqisanii biyya Oromia keessatti akka baqataatti akka jiraatan gochuudhaan jedhee akeekkachiise. Hamas kasaaraadhaan jechuun waamam. Israa'el addunyaa irratti qoboomteetti amma immoo garee finciltootaa waliin hiriirtee fudhatamummaa sobaa barbaadaa jirti jedha.
oduun kun Moqaadishoo yeroo ga'u mootummaan federaalaa Somaaliyaa ariidhaan ministeera odeeffannoo Somaaliyaa TV irratti beem dhaadannoo waraanaa dhageessisee Israa'el daangaa darbiteetti Somaliland kutaa Somaaliyaatti eenyuyyuu isheef beekamtii kennuu hin danda'u. Israa'el shororkeessummaa deeggaruuf jecha biyya keenya diigaa jirti. Moqaadishoon waan tokko sodaatti. Israa'el fi Somaliland wal ta'anii uummata Falastiin achi galchuun naannoo Gaanfa Afriikaa dirree waraanaa taasisuun nageenya Gaanfa Afriikaa ni bobeessaa jechuun akeekkachiisti. Raamaan kun Israa'el qofa miti. Gabaasni miidiyaa leelixaa akka saaxilanitti Ameerikaan duuba jirti. Gabaasni iccitii tokko akka mul'isutti Ameerikaan biyyoota Afriikaa Kongo, Chad, Rwanda fi Somaliland waliin marii dhokataa gochaa turti. Mariin kunis doolaara biliyoonaan isiniif kennina isin ammoo uummata gazzaa Falasxiinotaa fudhadhaa. Somaliland ishee beekamtii fi maallaqa dheebotti biyyoo kana keessaa seenteetti fakkaata. Har'a Hamaasii fi uummanni Falasxiin nuti biyya keenya gazzaa gadi lakkisnu nuti Afriikaatti hin godaannu nuti lafa dhaloota keenya irratti duunaa jedhanii dhaadachaa jiru. Somaliland ammoo beekamtii argadheera jettee gammaddi. Rugatiin beekamtii sana duguuggaa sanyii gazzaa kan Israa'el raawwattee deeggaruudha. Shirri kun shiraam lafa saamuutiin Israa'el gazzaa duwwaa gochuu barbaaddi. Uummata ishee ammoo dooniin fuutee Gaanfa Afriikaatti gatuu barbaaddi. Mootummaan Somaaliyaa karaa dippiloomaasiitiin kana ni dhoowwina jettee jirti. Hamaas immoo shira kana ni fashaleessina jedha. Yeroo waraqaan Neetaanyaahuu fi Somaliland gidduutti mallattaa'isuun keekii dhiigaatiin. Oduun Israa'el Somalilandiif beekamtii kennuu ishee kun erga dhaga'amee sa'aatii 24 osoo hin guutiin Gaanfa Afriikaa akka dambalii galaanaa raafamaa jirti. Finfinnee teessoo Gamtaa Afriikaa keessatti hoogganaan Koomishinii Gamtaa Afriikaa Mahmud Ali Yusuf ibsaa bakka fakkaatu kennee jira. Ibsi kun Israa'eliif qofa miti biyyoota Afriikaa hundaaf akeekkachiisa dhumaati. Mahmud Ali Yusuf sagalee jabaa fi murannoo qabuun akkas jedha. Israa'el dhaqee harka keem Afriikaa irraa kaasii murtoon keem Somalilandiif beekamtii kennuun waraqaa gatii hin qabnedha. Somaliland kutaa Somaaliyaatti qaamaam hin ciccinnedha. Eenyuyyuu haa ta'u biyyi kamiyyuu daangaa Afriikaa jijjiiruuf yoo yaale Gaanfa Afriikaa qofa osoo hin taane guutummaa Afriikaatu boba'a. Maaliif Gamtaan Afriikaa akkanatti dalane? Iccitiin isaa seenaa keessa jira. Bara 1964 yeroo dhaabbanni tokkummaa Afriikaa Finfinneetti hundeeffamu hooggantoonni Afriikaa waadaa tokko galanii turan. Daangaan koloneeffataa hin tuqamu. Sababiin isaa biyya Afriikaa hundi Itoophiyaa, Naajeeriyaa, Koongoo keessoo isheetti sabaa fi sablammii finciltootaa qabdi. Yoo har'a Somaliland Israa'eliin gargaaramtee biyya taateen warri Tigraay, Oromiyaan, biyya Afraanii fi Katangaan nutis biyya taanaam jedhanii koo. Kanaafuu Gamtaan Afriikaa waan tokko hubatee jira. Shirri Neetaanyaahuu kun Somalilandeef bilisummaa kennuu osoo hin taane Afriikaa qoqqooduu fi dadhabsiisuudha. Ministeerri muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdii Barrii ariidhaan Israa'eliif deebii yeroo kennu Israa'el diina Islaamaa qofa miti isheen diina Somaaliyaatti jedha. Mootummaan Somaaliyaa ibsa baaseen beekamtii Israa'el kanaa gatii hin qabne kan fudhatama hin qabne jechuun labse. Hamzaa Abdiin akkas jedha. Somaliland lafa keenyaa manni ishee uummata keenyaa. Israa'el weerartuun kun qoqqooddee shororkeessitoota Al-Shabaab fi ISIS'f karaa banaa jirti. Yoo biyyi diigamee nageenya eessaa dhufa? Asirratti qabxiin sodaachisaan ni ka'a. Somaaliyaan gochaan Israa'el kun Al-Shabaab fi ISIS humneessaa jetti. Kunis yeroo mootummaan giddu galeessaa dadhabu, yeroo biyyi bakka lamatti hiramu, bakka duwwaa sanaa shororkeessitootatu guuta. Al-Shabaab uummataan mootummaan keessan biyya eeguu dadhabeera. Israa'eltu biyya seenee jechuun uummata kakaasaa. Gaanfa Afriikaa guutuu Itoophiyaa dabalatee bal'aa keessa galchaa. Har'a muddee 27 2025 Gaanfa Afriikaa bakka lamatti hiramtee jirti. Garee Israa'el Somaliland dhoksaan Itoophiyaa fi United Arab Emirates. Garee lammaffaan garee Somaaliyaa Gamtaa Afriikaa Masrii fi Turkiidha. Israa'el nuti Somalilandin biyya goonee uffata waraanaa ijaarranna jetti. Gamtaan Afriikaa fi Soomaaliyaan immoo kun weerara nuti birmadummaa keenyaaf ni lolla jedhu. Dambaliin Galaana Diimaa fi garba Indiyaa madoonii daldalaa qofa osoo hin taane dooniiwwan waraanaa fi shira siyaasaatiin raafamaa jira. Neetaanyaahuu waraqaa mallatteessee jira.
garuu waraqaan sun gaafidamuun waraana Har'a Afriikaatti qabsiisa. Seenaan guyyoota itti aanan keessatti deebii ni kenna. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.